Onkololeessa 13 bara 2017 akka mooltaan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu guyyaa irraa simbiraan ga'uuf qabannee dhiyaannee jira. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Hooggantoonni BRICS bara 2024 yaa'ii waloo taa'uu eegalan haasaa baniinsaa kan taasisan pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimir Puutiin babal'achuu BRICS ilaalchisee fedhii olaanaa gama kibbaa fi bahaan mul'achaa jiru moggaatti dhiisuun dogongora jedhaniiru. Pirezidaanti Puutiin biyyoota BRICSif dhimmoonni addunyaa jechaan osoo hin taane gochaan itti gaafatamummaa isaanii akka ba'atanidha jedhan. Xiyyaarri Raashiyaa Suudaan keessatti rukutamee kufuun gabaafame. Xiyyaarri fe'iisaa Raashiyaa Suudaan keessatti rukutamee kufuu ilaalchisee qorannoo gaggeessaa akka jiru imbaasiin Raashiyaa Suudaan jiru beeksise. Xiyyaarri Suudaan bulchiinsa Daarfuur keessatti rukutamee kufe jedhame kun xiyyaara fe'iisaa Raashiyaa Yuushin LI 76 ta'uun adda ba'ee jira. Miidiyaaleen Suudaan akka gabaasanitti xiyyaarri Raashiyaa kun meeshaalee fi qorichoota fe'ee magaalaa Elfaashar bakka humna waraanaa Suudaaniin to'atame geessaa ture. Waraanni humnoota Jeneraal Al-Burhaanii fi Hamdaa Daagaaloo gidduutti eebla 2023 eegale waraana balaafamaa rakkoo namoomaa addunyaa irratti hamaa ta'e qaqqabsiise ta'uu Yuunaayitid Neeshin gabaasee ture. Erga waraanichi eegalee namoonni 150 ta'an yoo ajjeefaman miliyoona 10 ol kan ta'an qe'ee isaanirraa buqqa'uun gabaasni Yuunaayitid Neeshin ni ibsa. Israa'el garee basaastota Iraan haleellaa gaggeessuuf turan jette Yerusaalem keessatti to'achuu beeksifte. Israa'el namoota Iraaniif basaasu jette 7 bahaa Yerusaalem keessatti to'achuu beeksisuun namoonni kunneen haleellaa gaggeessuuf akka turanis ibsite. Israa'el namoota Iraaniif basaasan to'adheera jechuun ishee kan jalqabaa miti. Dhaabbanni nageenyaa biyya keessaa Shiin Beetii fi poolisiin biyyattii ibsa waloo kennaniin namoonni to'ataman kunneen ajaja Iraaniin saayintistii Israa'elii fi kantiibaa magaalaa Yerusaalem ajjeesuuf akka turan ibsan. Kaffaltii doolaaraa 40,000 fudhatanii konkolaataa poolisii gubuu fi manarratti boombii darbachuuf ajaja fudhatanii akka turanis ibsame. Oduunidha kun kan dhaga'ame humni nageenyaa lammiilee Israa'el 7 Iraaniif basaasuun shakkamanii to'achuu hordofeeti. Ibsi Shiin Beetii fi poolisiin waliin ta'uun kennan saayintistoonni, kantiibonni, qondaalonni nageenyaa fi lammiileen Israa'el beekamoon xiyyeeffannoo haleellaa Iraanii jechuun Iraan lammiilee Israa'el basaasummaaf qacaruuf tattaaffataa akka jirtu ibsa. Kanneen to'annoo jala oolfaman kun odeeffannoo sochii waraana Israa'el buufataalee anniisaa Iraaniif kennuu dabalatee ergama 600 ta'uu baachuuf akka ta'etu ibsame. Hooggantoonni dhaabbata maallaqaa addunyaa fi baankiin addunyaa yaa'ii isaanii kan waggaaf Waashingitanitti wal ga'aniiru. Yaa'iin hooggantoota faayinaansii kunis yeroo biyyoota giddu galeessa fi Awurooppaa keessatti waraanni jiru, yeroo diinagdeen Chaayinaa gadi bu'aa jiruttii fi dorgommiin filannoo Yuunaayitid Isteets dhimmoota daldalaa irratti dubbii ijoo ta'ee jiruttidha. Hooggantoonni dhaabbata maallaqaa addunyaa fi baankiin addunyaa yaa'ii isaanii alanaatiin ministeerota faayinaansii, hooggantoota baankii fi garee dhaabbilee siiviilii 10,000 ol akka addunyaatti ofitti hawwachuuf karoorfateeras jedhameera. Yaa'ii hooggantoota dhaabbata maallaqaa addunyaa fi baankii addunyaa ilaalchisuun daarekteerri dhaabbata maallaqaa addunyaa Kiristaaliinaa Joorjiyeevaa kaayyoo guddaan yaa'ii keenyaa bara kanaa sababa cimina imaammataa fi dhaabbilee diinagdee addunyaatiin yeroo qaala'insi diinagdee jiru kanatti diinagdeen addunyaa kufaatiin osoo hin jiraatin milkaa'inaan xumuruu keenyadha jedhan. Biyyoota Afrikaa keessatti diinagdee tasgabbeessuuf dhaabbanni maallaqaa addunyaa hojii bal'aa hojjeteera kan jedhan waraansa Suudaan akka fakkeenyatti kaasanii gogiinsa ardicha keessatti mudatanii fi liqaan biyyoota baay'achuu eeran. Biyyoota Afrikaa Saharaa gadi jiraniif dhaabbanni maallaqaa addunyaa deeggarsa maallaqaa doolaara biliyoona 62 taasisuus daarekteerri kun himaniiru. Eegaan kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduun guyyaa irraaf isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee caffee miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.